dhiyaadheeni Faatiyaa Fattaayaa na barsiisa. Digalee kanaaf jecha itti dhiyaadhe wallahi gaaf tokko immoo akka wanti wannoonni talaa ta'ee jennaan naa sirrees jedhee amanii itti kenne bara amma samoona kana maammee wajjin kabadhaan kolfaan ture inni maal godha feesbuuka kona jalaa garagalfate jechuudha maammee jaalatu jedhee maammee normal jiru kana wallahi just my brother inni obboleettii kiyya yoo hariiroo biraa Dhiifama naaf godhaani normally wantoota akka ficcitii jireenya ilma namaa wal qabatu miidiyaa irratti nama ajandaa godhee dubbatu jaallatu miti amma dura sana beektu obboleewwan kiyyaa. Honestly ani sii qofa osoo hin taane sumeenis yeroo jirtu sumee atis warra kootiin jedhaanii yoon fedhe kennatis warra kootiin jedhaanii kan koo jaartiin lakkoofsa hin qabu beekte hundumaan hin taphachaa oolan miidiyaa irratti osoo nama personally akkas keessaan siqee dhimmaaf barbaadu ta'eeti anadha yookaan jaartii afuriin qabaa. Sana ol fuuchuun hin danda'amu malee jaartii baay'ee hin qaba sila. Ana akka miidiyaa irratti hundaanuu jaartii kiyya jedhuun jechuudha. Namni immoo ilaalcha isaatu beeka. Dhugaa dubbachuu fi normally waan kanaan amma miidiyaa irratti iccitii personality namooti wal qabatan miidiyaa irratti dubbachuun jaaladhu. Kennaa baay'een jaaladha baay'een kabaja akkuma intala Oromoo tokkootti jechuudha. Miidiyaa irrattis ni qofalla. Keessaan hangas mara wanti waliin dubbannu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf wallahi isuma dhugaan jechaa jira. Yoon jaaladhee jedhee yookaan yoon isii wajjin hariiroo wayii keessaan qabadhee jedhee waanuma intaltii Oromoo fi dhiirtii Oromoo waliin qabaattu malee anarratti yookaan isii irratti waan haarawaa ba'u miti garuu wanti waliin qabnu tokko hin jiru jechuudha. Waan akkasii irrattis waan tokko waan dhimma qabu miti. Numeerii jechuun hiriyaa kiyyaa miidiyaa kanarratti wal beeknaa kennas miidiyuma irratti hin baree hariiroo jarri waliin qaban immoo rabbiif isaan qofatu beeka. Kan Facebookiitiin wal qabatu normally waan jiru waan hubadheen jira akka karaa isaatiin ta'ee jedhe jechuudha. Sheek Riyaad itti ergeen jechuudha kabajaan kun haqa kiyya kan rabbi namaanis na haqa namaas feesbuukni kiyya bar fiigalee argitu hordoftoota baay'een qaba laayikiin kiyya meeqa 10,000 10,000 7,000 6,000 kana jechuun obboleen kiyya na jaallatan na jajjabeessuudhaaf beektu akkas bara ta'ee miti. Garuu ustaazatti ergeen ustaazarraa kaasuudha sumeen guyyaa sadiitti deebite maammee. Ani kana hunda homaa hin goone waa tokko walirraa hin qabnu just akkuma wal barree akka carraati diinni si barsiisa jedhee walitti simne amanee anillee kana godhe akkamitti obboleechi islaamaa tokko na miidha jecha rabbiitti walitti dhufne nama amanuun hin taatu nama barnoota haa ta'u jedhee malee ani feesbuuka bo'uu kiyya yookaan isaa bo'uu kiyya waan sanaan wallaahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tana share godhaati warra immi ani irratti dubbataa jiru kana ilaalchisu biraan nagaa please. Itti barbaadeeti haasaa kennaa tokko irratti waan garaana nyaate tokko irratti dubbachuu deema. Namni addunyaa kana irratti ergamaa kenna sallallahu alaihi wasallam itti aansee haadhaaf abbaa ofii irra jaalatu addunyaa kana irra hin jiru. Garuu warri amantaa kiristaanaa irraa amantaa islaamaa qabate haadhaaf abbaa ofii ka jaalatan san dhiisanii obboleewwan ofii dhiisanii fira ofii dhiisanii hiriyoota isaanii dhiisanii Rabbi malee Rabbiin biraa addunyaa kana irra hin jiru jedhanii dhugoomsanii sitti dhufe tokko Nabi Isaan ergamaa Rabbiiti malee Rabbiin jedhee nama amanee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbiiti jedhee itti amanee nama sitti dhufe tokko osoo diinni isaanii meeqarratti doolu osoo diinni isaanii mataa gaccabsuuf halkanii guyyaa sababa soqatu waan hin taane takka gootanii hamilee jara cabsuuf deemtan Rabbi sodaadha. Akkasana ta'uu didde ijaazana bu'uu didde maarroon ta'uu didde natti heerumuu didde jettanii yoo akkanatti hamilee isii ka cabsitan ta'e Rabbitu hamilee keessan isin cabsa malee jarri hamilee cabuu hin danda'u. Mee miyyoon tuni miskiina akka nama tokkootti dhiyaattanii diina isii jalatti hamilee cabsuuf deemtanii maaliidhaaf mee isa waan gadhii akkanaa kana deebisaa fi feesbuuka isii kinna rakka dhagaa jirtanitti ani feesbuukii miti kan dararu ummanni osoo rakkoo kiyya hunda beeku osoo diina meeqana irratti beeku osoo diinni meeqana irratti doolu akkamittiin hamilee kiyya akkanatti na cabsanii bootte malee feesbuuka jalaa fudhataniif hin boonne kennaa dhugaa yoo dubban maaliif jenna ummanni islaamaa hundi ni jaalata kenna boroganaa fooloo godhanii fooloo 60 gasiin qabu 100 godhaniif sanii miti gocha namaatti dhiyaate tokko namaatti nama kiyya na qarqaaratti dhiyaate tokko gaafa simu namatti dhagama deebisii feesbuukii in deebistu taanaan boru magana goruppii goone riippoortii irratti goone isii boru ganama fooloo goone bakka itti deebifnaaf kanaaf galatallee dhabda abbaan feesbuukii isii irraa fudhate ka kennaa jechuu barbaade walumaa galatti biyyan dubbadhu keessatti gara biraatti jijjiiruun ni mala kennaan obboleettiidha akiraati amma keessa miidiyaa irratti beeka malee waan isii beekuun qabu keessattuu ijoollee amantaa kiristaanaa irraa dhufte keessa kennaa fi sumayyaan hedduu diinaa fi aduwwii hedduu qabu keessattuu aduwwii hedduu qabu bilis rabbi sodaadhaa dhiisaa irraa goraa jajjabeessa akkuma diinni irratti baay'atu jarillee amantaa islaamaa kan irratti jajjaba diinillee kanaaf itti gubata kanaaf irraa yaa ijoollee maal mati boone dhugaa warri rifeensa dheeraa qabdan cooqaaraan kun jirtan
maal dibattee habibtii xiyyaa rifeensa kee maal fayyadam roozmarii talbaa qawaatii akkanaa maaliif akkanaa jettu takka dhiifne jecha kun akkuma isin jirta roozmarii maal jettan sigaafat badhaafama kun kana mali foonii kan xabbamu san roozmarii jettan sun filoo kana jedha talbaa wajjinii kun laala kun talbaa jettan nama fidedha baazeenii jettan kun laala sanuu baazeenii kun wittiidha diraama digdamii torbaan jechaadha baazeenii kana diraama digdamii torban itti baas kan achumaan immoo qabaatee biraa jijjiire jedhan achumaan kanatti bite hin jedhe achumaan kun immoo jechaadha akkanatti kana kan jijjiire sanaan caccabe sanatti si dheere sanaan jedhan bite kinoo ittiin sanas ittuu malatti dheet baqe shaamboo jijjiirradhu jedhaan immoo ka'ee kanatti jijjiirradhe shaambitti soma achumaan kayoo hollaa waggaa isinii deemu qabsiistuu mataa naa kennaan jette hin ceene lakkanii qabsiistuu mataa hin qabu rifeensi koo gabaabadhanaan Hindi, uumataatu shaggaadha rifeensi isii guddataa yoo mataa keerratti qabsiistuu mataa buute qabsiistuu mataatiin qabsiifadhu naan jette. Bootaa gaafa qabsiistuu matichaa fi noo kanadhaan biteera har'aan bite isaan mo'echaadha. Engilee yoo dhugmatee ji'a jaatti isii guddata naan jette ji'a ja'an kana viidiyoo biraa rifeensi yeroo dheerate fiidiyoo rifeensi itti agarsiisa jechaadha. Ani kana hunda itti dhibee humtuu hin jiru kottaa amma walitti qabsiisna. Mee ilaallaka. Walitti qabaa bakka qabamu. Ijoo mungkin hin qabamu akkanuma godhateetaa walitti qabsiisuudhaan kiyyaan dura gadee gabummaa ta'etti as keessa galchineet akkanatti itti guduuf ittan guduuf rifeensi jecha akkanatti gixximmuneen irruma yoo taayuu madhaaf shaggaadhetti silaayi ittan guduuf gixximmuudhee tokkanatti sana booda shaashiin ittidha ji'a ja'a kana rifeensi koo guddate taanaan ni agartu jechaadha. Miila darbee ji'a ja'an har'aa rifeensi yoo naa guddate biyya rifeensi itti agarsiisa. Qabsiistuu mataa walitti godhataan uumaadhaa fi rifeensi dheerata isiniin jedhee viidiyoo tokko isin hojjedheen tureyyuudha. Ji'aan kana kun hojiin ijaan sun ga'ee kun olaana. Egaa namni kanaaf